በአማርኛ ንግግር ማድረግ ሰው እና ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ይሄ ፕሮግራም እንኳን እንዲሆን ማልፈለጉም ነበር ድሪባና ብርሃኔ ግን you guys deserve more so ለፍታችሁበታል አዲስ ቤት ሰርታችኋል ያው እናትሽ ቢሞቱ so እኛ የምንፈልገው በደስታ ጥሩ ነገር እንጂ እንግዲህ ማለት የተፈለገው በርግጥ ይገባናል ሐዘን አለ ያንን ሐዘን ደግሞ ሁልጊዜ በልባችን ውስጥ ይዘን ህይወት ቀጣይ ነች እንጓዛለን በዛ ቀጣይ ህይወት ውስጥ ደስታም አለ ሐዘንም አለ ሁሉንም አቻችለን ባላንስ አድርገን ነው መጓዝ ያለበት ሌላው ደግሞ ይሄንን ሁሉ ውጣ ውረድ አልፈው እዚህ ደረጃ ላይ መድረሳቸው ያስመሰግናቸዋል 15ኛ የጋብቻ በዓላቸውን በዚህ ስርዓት ማክበር ማለት ለነሱም ምን ያህል ብርቱ ጠንካራና አርቆ አሳቢ እንደሆኑ ለማሳየት በዛም ደግሞ እንድንሰባሰብና ፍቅራችንን እንድንካፈል እንድንሰባሰብ አንድ እንድንሆን እንድንጠነክር ስለሚረዳን ሐሳቡን እሷ አፈለቀችው ሁሉም እንግዲህ ተሰባስቦ ይሄንን ዝግጅት አዘጋጀ እናንተንም እንኳን ደስ አላችሁ አይለየን አሜን ሁልጊዜ እንደዚህ ያሰባስበን ፍቅሩን ሰላሙን ይስጠን እግዚአብሔር እንግዲህ አክብራችሁን እንደመጣችሁ ሁሉ እናንተን እግዚአብሔር ያክብራችሁ በሉ ተጫወቱ ተደሰቱ ፕሮግራሙ ይቀጥላል Gracias a Dios. Ya va que yo, yo acabo de tener ya va que se va a manubar, se va a manubar, yo también lo voy a hacer, yo voy a hacer un rato, ya que yo voy a llegar a Valin Gujarati, ya que yo हम चुके कनमा के un rato, ya que yo con el nafsi rumah, aku el nafsi rumah, kalau jadi orang ya va que jadi asarban awdumo kasumatti jaru kuni mana kana jar taratani tijarani ya waqayo kam milki hatau mana jirenya hatau kanel bitte dalate guddate jifu wanundu margan wan atatis intali dalate kesati guddat fata ittabadada jamana kanatti galle wanundu ma harganne orreb badane baale talagammanne galle ekenya gammanne kanjira wan atatis dogogoran hoj ba kenya notice Buddha Kenya nunguch, Pinna Kenya nungudis, Waldala Kenya nungubesis, Biya Kenya rattaba biyumma Kenya nuken, ijoolleen Kenya alatti baatee yeroo hundumaa bochu imimmaa ishiinuu qoorsi, gateettii kee kenniif, humna kee kenniif, waan hundumaan bira dhaabbadhu, warra kanas immoo jaalala kenniif. Hojjetanii argatan adda argatan dubbatanii dubbiin isaanii dhugaa ta'u hojjetanii akka isaanii horii haa ta'u ijoolleen keessatti haa dhalatu keessatti haa burraaqu keessatti haa baratu barattee immoo biyya kan bulchitu haa taatu beektuu haa taatu beekaa haa ta'u akkasumatti immoo mana kana dhama'aniiti ijoollummaa isaaniitiin dhufan horii fe'atanii dhama'anii argatanii waaqayyo dhamaati isaanii kanaaf marbas bareedaa kana kenniteessaafi caalaa kan irratti argatan kan itti qabbanaan kan itti haara taasisiif isaaniif immoo walii galtee kenniif guyyaa rakkoos keessaa qabna guyyaa qannoos keessaa qaba sababiin isaa kan walii keenyaati sababii taaneedhaaf jechuukooti waaqayyo isaan eebbise kanaaf waaqayyoon guddifnee baay'ifnee galateeffanna wanti guddaan biyya lafaa kana irratti faarfannaan tokko jiru afaan oromootiin biyya lafaa kun hin darba
amma manni kun ijaaramuusa har'an argeera. Dhagayeera garuu waa'ee isaa Waaqayyoon haa galatu. Maaliif dadhabbii guddaa, dafqa guddaa, tilmaama guddaa, yaada guddaa, hojii guddaa gaafateera kun. Horii guddaa dhugeera kun. Mana ijaartanii yoo beektanii jechuun jireenyi namaa waan baay'ee of keessaa qaba. Kunis Waaqayyotu gochuudha baate ta'uudhaaf hin danda'u. Inni mana kana caalu garuu isaa abbaa manaatii fi haadha manaa gidduu jaalala jirutu iyyuu mana kana hundumaa qaba. Sababii jaalalli jiru, sababii obsi jiru, sababii wal danda'uun jiru, sababii wal baachuun jiru, sababii wal gargaaruun jiruudhaaf manni kun ijaarame. Ittuu kun jiraachuu baatee innumti ijaaramee jiru iyyuu hin diigamu. Hin diigamu. Maaliyyuu warqeen lutu jiraate, maaliyyuu tirijeetu jiraate, tophaaziyoon maraggi jedhamutu jiraate, iddoo jaalalli hin jirretti, iddoo ulfinni hin jirretti, iddoo safuun hin jirretti, iddoo kabaji hin jirretti, iddoo wal danda'uun hin jirretti wanti tokko fiixaan bahuudhaaf hin danda'u. It really has inspired me and inspired many other youth to be proud of where you're from, wherever you were born, whether you know the language or not. And so it is really a blessing to be able to see their wonderful house to celebrate their 15th anniversary. As Mubataka mentioned, in the Bible it says that mourn with those who mourn. And it's too often we see that when Rakina yotu jira, namni baye nufa, garo, yero gammachu namni baye nufu, maala kate, maala Garo, the thing is though, we have to rejoice when others rejoice. That is a big thing. So I'm very proud, very happy, very honored. Itifufa. And especially, as you know, behind every strong woman, there's a strong man. Behind every strong man, there is a strong woman. Adu abbaan fayyoo fi haati fayyoo eddan biyya kana dhufee kaasee baay'ee nama raru nan jaaladha maalinni waan ani saadaa waan hin jaaladhu waan aadaa waan baay'ee isaan irratti argaa ijoollee isaanis immoo seeraan fakkeenya ijoollee Waashingtan DC fi naannoo sanaa godhanii akka seera aadaa Oromootti guddisaa jiru. Waan nama xiqqeessine arginu kun gara fuulduraatti seenaadha. Waan guddaadha jechaadha fakkeenya gaariidha. Duraan dursee ani kabajaa fi ulfina guddaa abbaa fayyootiif kennuu barbaada. Nama gaarii, nama beekaa waan ta'eef ijoollee bebbeektuu jaalatamtuu dhaqxee amma White House'itti seentee eenyummaa ishee promotii gochuu dandeessu guddise. Obboleessa isheetis, abbaa isheetis, abbaa manaa isheetis fakkeenya gaariidha. Maatii kana akkasitti kan dhaabe tokko isa biratti immoo ishiin haati fayyoos dubartii cimtuu kan nama biraan hafne kan hidhame kan gaafattu kan rakkateef kan gaaddiseeffata taatu umrii isheetii olitti amma dubartiin tokko dhiisi dhiirri tokko godhu caalaa kan biyya qarqara biyyaatti baqatee galaa guluunfuudhaan waan argatteerraa qiccee kennuufiidhaan asittis namootaaf gaaddiseeffata ta'uudhaan waan baay'ee fakkeenya gaarii ta'uu danda'u hojjechaa jiru. Kanaaf kabaja guddaan qabaa fi Waaqayyo akkasumatti wal isaan haa jiraachisu, waliin isaan haa jiraachisu, isaan haa eebbisu, maatii isaaniis ijoollee isaaniis haa guddisuu fi baay'een isaan jaaladha. Galatoomna. Waaqni caala isin haa guddisu. Wanti kana isiniin jenna. Akka duriillee immoo dubartii abbaa warraa cimaa duubaa dhiira dubartii cimtuu duuba jiraniif jedhumoo har'a cabee hafeera. Dubartiin cimtuunis abbaa warraan cimtuunis waluma bukkee jiru yoo ta'olleestee jechuudha. Isin lachuu qixxee ijoollee keessan guddistanii kanaan ga'uu keessaniin baay'een gammadaa, baay'een isin jaaladha. Ija hamaarraa afaa guddadhaa bal'adhaa. Galatooma ulfaadhaa. Egaa duratti waa'ee siriitii yaadatta? Naannoo yaadatta? Sartiin 01
yeroo duraatti fi safdee gowwaa isaanii ta'ee kan arge mana keessan dhufaan ture bireetii yoo tokko yeroo sabaanii waa nyaadhannaan danda'ee yaadattamu kan waasi gidduutti akka keessan lakkisee waan bireetii yoo waa sabane baay'ee bireetii marqaa keenyaa kun jedhee giisa Aku minta dua dah, Alif dulu baru bibire, Anu boleh sakit, dulu baru boleh sakit. Kalian semuanya sana orang ini sini. Kalian sedang bawa, kalian semuanya. Ijoollee mana barnootaa jiranii ani akkuma beektan xuroo adarii ni taaksii oofedanii natti bibilisee ijoollee hodhaqii fuudhii jira isaan fuudha ijoollee mana barnootaati innas jira dhaan hin beeku kaleessuma ani immoo kasamaran qaba yeroo hundisa ijoollee fuudhii ijoollee sadii Kobaaboon jira mana bookutee mana bookeessee kastamara boten dhaba kastamara guyyaa amma rakkadheetan ijoollee achi fuudhee waan godhuudhaaf naan eessa jirta achi jira as deebee as ijoollee as fidee achi deebiidhaaf daqiiqaa 48 fide daqiiqaa 30 qaba akkam godhu ijoollee isaa fuudhee tanan mana namaa kadhachuu dhaqee jechuudha fayyuun kaleessa waan na godhee sanitti kaleessa mana barnoota diibuu ilaan jedhanii mana barnoota fuudhee bakka hin geessu qabu suuqii geessinaan jedhe kaleessa suuqii eessan geessannaan Canadian Georgia you remember you take my $10 achi ani ijoollee bakka geessu dhabeetan karaarra dhaabbata makiinaan qabee give me $10 why I need telefoonitti kiikii bituu barbaada fuudhatan doolaara kudhanitti kenne dhaqee bitatee dhufee makiinaa kiyya keessatti ijoolleen ta'e walloltee makiinaa kiyya waan nyaatan keessatti firfirsanii amma ijoollee tana bakka geessu dhabee tana mana ilma obboleessa keenya Oromoon tokko jira yoo inni jiraate tana dhaqee balbala isaa irratti maal godha akka fuudhee magaalaa hin deemne nama lama fuudhee itti dhufa dirrima ilma waaqne fidee ilmaan mana jira balbalan kookee daraa waaqa ijoollee tana narraa ijoolleen kan dirrimaati maal godhu dirrima eessa jirte sa'aatii tokko booda dhufa daa'ima isaatti gatee so booda midhaan birrii biraan irraa fudhatee makiinaa keessatti wallolanii jaarsatee teeksee araarsee egaa hongaa shanan kana biree eegga dhuftanii walumaan jirti garuu Georgia Avenue mana daansii aduu duraanatu seensisee amma ishiitu nafu aduu eebbisuu barbaadu raga dhaabbataa kennoon mataan natti ulfaatee kottu gammachuu dhaqnee dansanannaa jettee hunda fuutee na dandasisti jechuudha. Dirriba teechitee tana ishee wajjiniin dandasa. Amma kana turummaan ishee waliin maal ta'ee amma kaleessa. So achi mana kiraasan keessaa baatanii achittis mana bitattanii kanaaf dhufooti gammachuu koo bakka qabu maqaan kootu gammachuudha. Dabal triplii ta'e jechuudha. Ijoolleen isaanii immoo kunoo xinnaan abbaa haadha dhiisee natti bo'aa. Amma bukan nanti boleh kan ada quality saya. So banyak gambar bro udah makin seni fokan sini ada. Amin. Wala jalan. Warri wali gali ala gali. Ya jalan mana rat, berapa rat, jual rat. Siapa yang bisa waktu dan sebiaki ya barang nak buka dikdang produk kesini dulu. Sehingga nak kita ni sih. Ada garu ati jualnya mereka apa kamu? Jualnya kencang sih kan rumah sedih kabdi, lambat lama kabdi. Anak mana jualnya apa jatuh baju. Amar ini sini cala. Karena sendiri tidak ada. Jawab ada. Jurung kisah jurung gambar tahu. Orang mau menghadam menu. Tapi semua rumah. This is 21st century, okay? Just go with the century, with the time now. Let us be united being strong. If we unite, we are strong. Rakok adalah isnu, andar adalah isnu, walina. Abba nu, abba biyati, abba Afrika, abba dunia tu orang lagi. Indan dengnya. Yes, we can.
Obama yes we can get to America la bitate Africa yes which pero kritik kan udah ada rata. Yes we can is it? Udah denya. Cepat kanti. Afrika kabacun orangnya, dunia kabacun orangnya. Yes we can. Nah, dunia ama dunia kabacun. Kalau ada banyak yang modern. Kevin is no more. Rana is always supporting the youth, always on behind us, no matter what. She backs us up, and I really admire you personally, and also for all of the youth of DC. You know, I'm very thankful that you are in our life and in our community. You are very strong women, a very good leader and good role model to have, and we all look up to you. And I also wanted to thank you for leading the Afan class, and all of his kids go, and this is just an inspirational family right here. The blessings on blessings have come, so I wish you all the success, and I love you all very much. Calqaba ani kan jechuu barbaadu kan waan hundaan namaa gahu kan namaa kennus kan namaa tolus waaqadha waaqan galateeffadha hunda dura itti aansee moo nama gammachuu duwwaa itti aansee moo kan galateeffadhu haadha koo nuuf jettee gaana boottee akka nuti keessattuu akkan baay'ee cimee baradhu osoo hin baratiin kan na barsiiste cimina kan na barsiiste jabina kan na barsiiste akka carraa ta'ee moo har'a na duukaa hin jirtu garuumoo gammachuu koo argiteettu darbitee bakka nan gahuu qabu nutis immoo keessattuu abbaan fayyoo dhaabbatee manatti ijaaree mamma jedhee bilbilee yeroo hunda gaafuma wal barruu abbaan fayyoo na beeka ani barattuun ture yeroon baradhu haadha koo daldalaan nagadaa ishee gargaaraan ture gaafa wal barruu wanti abbaa fayyoo adda godhu anarra haadha kootiif isatu baay'ee yaada haati koo jiraatti waan nurraa dhabde hin jiru ilma dhiiraa hin qabdu waaqayyo moo ilma dhiiraa kenneefi ana caalaan yeroos baay'ee hin qabu baay'ee ishee gaafatee mana ishee barbaachisu sitti ijaaree waan hunda argiteetu darbitee akkoo argiteetu darbitee sagantaan kuni osoo harmeen koo hin boqatiin dura baay'ee ijaan gammachuu qabu jireenya kootti abbaa manaa kootti ijoollee kootti sagantaa kana akka carratee abbaa manaa koo dirreen koo waggaa 50ffaa isaati sadarkaa waggaa 50ffaa dirree kootii 15ffaa cidha keenyaanne galmatti guddiseetan gammadeetan sirbeetan qopheessa'eetanii sagantaa baasee akka carraa hawwii waliin hojjennaa waajjira tokko keessa hojjennaa sagantaa ishee wajjin baasaa turre yeroo baasnu kana akka carraa waan harmee kootii dhufee ufnaanii sagantii kee maal gootee ta'ii gammachuu hin qabu waan ani gammachuu kan qopheesse ammoo gammachuu hin qabu haafuun jedhe isanan dhiisee hawwiin immoo kuno ishii itti fuftee isheen illee baay'ee na gammachiiste umuriidhaan xiqqoodha garuu keessi ishii baay'ee qimameedha akkuma argitan kana hawwiin illee baay'ee galatoomiin jedhaanii waan guddaadha kuni kanin silaa gochuu qabu akkan godhu kan na taasiste itti aansee immoo dhugaa dubbachuuti egaa sin hunduu hin beektu waan isin hin beekne hin jiru dirreen dhugaadha barattuu haayiskuulii barsiisaa kootii garuu yeroo sanitti akkuma barsiisaatti na gorsee akkan kolleejjii galu akkan jabaadhu yeroon kolleejjii galumoo akkuma obboleessa hangafaatti dhufee na gaafatee akkan jabaadhu qabxii gaarii akkan fixu akkuma sanitti itti fufee gorsaan taphachuun jaaladhaa sirbuun jaaladhaa hunda isaa sirba koos jaalatee kolfa koos jaalatee isaan talitu maraattuudha jedhu sila kishii maraattu nuti jedhee horsasaa danda'ee kan asiin nagahee dhugaa dubbachuu fi dirree kootii
baay'een isa galateeffadha. Asittis taanaan barumsaas na dura baratee beekumsaas umuriinis isubanna caalaa garuu akka carraa ta'e yeroo carraan argamu immoo ofii isaatii hojii isaa dhiisee ol deebi'ee daa'ima guddisee dubartummaa kootti otoo dubartiidha osoo hin jedhiin na amanee akkan baradhu akkan guddadhu carraa gatii naa kenneefi osoo inni carraa naan kennine hojii kootti fufuu hin danda'u ture. Fayyisaa baay'ee rakkadheen ture deebisitanii dhabee nan gabaabsaa waan hundaa kaniin kabajuufis barbaade kanumaa fi gammachuu jaan qabuuf gammachuun kun immoo jireenya koo irraa kan ijaa ta'eef ijaa dirree koo irraa ta'ee fi dirree koo ammas baay'ee si galateeffadha. Akkasuma ammas hojiin koo baay'ee ulfaataadha. Sa'a dheeraan hojjedha. Ijoollee kana danda'ee isaatii haga sadiitti haga mana gahuutti illee bilbilaan na hordofaa. Engaduma kana dadhabee waan dadhabe kana gochuun barbaada maaliin godha jennaan halkan sa'a lamatti bilbileen isa gaafadhe lafa hojii kootti illee mallee na gorsachuudha. Waa wallaalee atuma hojjedhu naa kabadee isatu naa deebisa. Karaa barumsaas eeffidha kilaasii keessatti peepariin koos eedha isatu hojjeta jaa ta'eef ani kilaasii keessatti annoteeshinii laadhaa inni moosa peeparii hojjeta iskoolarshiippiidhaan bilisan baradhee jechuudha. Hojiilee akkasuma gaafan hojii guddina argadhu callisee miti waan hin dadhabeettan bilbila aarii xiqqoo ishee nan qaba ariifannaa nan qaba akkuma ta'e qabbaneessee gorsee amala sasa qabbanaa sana haga ta'e natti naqee sadarkaa guddina kanaanis kan hin ga'e sababuma isaatiin mana kanas taanaan isa kan diisiis taanaan obsuma isaatu akkanan muddamutti osoo hin taane suutu mana gorsaa obsumaan as geenye ammallee obsisaa kana booda hin deemu maaliif yeroo ijoollummaan mana 20 fi 10 jiru kan na danda'e amma noo 40tti taruufata. Anis tasgabbaa'eera qalbii jireenyis barumsadha baay'een galateeffadha isiniin illee dhugaa dubbachuu fi sila turaan kaaseera yeroo diibii arganne ispoonsira dhabnee baay'ee rakkanne turaan immoo ofiisaati hojiidha dhufeetu temporoorii fi fuunuu bakka akkuma nama 8 jira 8 sana keessatti ofii fuunuu ofuu raayidii gaafatee kadhatee dhufee bakkuma jirutti walitti nu dabale turaallee baay'een galateeffadha maaliif yeroo dheeraa yeroon dhukkubsachaa turetu baay'ataa yeroo sanas na bira dhaabbatee akka obboleettiitti maskiinii sidda dhuftee akka obboleettiitti na wal'aantee garreen biyyaa qabnee warri seenaa keenya beeku keessa isaa baay'eetu jira innillee laabrarii yoo dhaqu residence kan achi baratutu galuu qaba hawaasni laabrarii garuu anaan akka obboleettii isaatti na beeku his sister jedhu UDCtti baradheetan sababni isaa laabrariin akka 2 AM tura kanaaf achi dhaquun qaba ID sisterummaa na baasisee haga 2 AM akkan qayyabadhullee kana duwwaa miti dhugaa dubbachuuf gaafaan laabrarii dhaqa jedhee bilbileeta aboo yoo qabaate fira dhukootti naafi dhukootuun jedhamisa amma kana hundaa wal dandeenye na deeggartanii as gababkootti baay'een gammadaa to the list obbo Lamaayyos waan galateeffadhuun qaba yeroon calqaba hojii akkaawuntingiidhaan intarviyuu riferaalii na gaafatanii obbo Lamaayyoodha kan naa kenne kan isaan jedhanii ala dhugaa dubbachuuf waan isaan rifarii guddaa na kennanii namni biyya kanamuu riferaalitti amanaa xiqqaa sinitti hin fakkaatinaa koominitii tajaajiluun osoon koominitiin tajaajilan obbo Lamaayyoon nan baru otoon obbo Lamaayyoon beekne akka isaan immoo riferaalii gaarii naa kennan ijaan beekuuf isaaniinis hin kenne haadhallee guyyaa gammachuu koorratti argamtanii isin lachuyyuu baay'een gammadaa ishuma rifarii goota lammallee sinin qaanessine waligala hiroonni koo hundumti keessanuu mootiin yeroo waa'ee mana kanaa waa'ee konistirakshinii keessa hojjetan gargaaree ture nooliin rattaan immoo bakka diizaayinarii kana rakkannaa ture innis injiinara nama baay'eedha obboota rafaaniin dhufne waamsaanuun hin dhufne akka carraa gaa sapiraayizii ijaa ta'eef waamichi kuni namni tarii konfiis ta'ee hafeera ta'a nama baay'eetu irratti hirmaate guddinni maatii tokko kan qobaa miti kan waluuti
hunduratti hirmaateeti isin hundinuu baay'ee galatooma meetu koo galatoomii yeroo hunda kan inni irraanfannee biyyaa qabdee kan na duukaa dhufte yoon dadhabees humna kan naa kennitu so dhumarratti hawwiin hin turre hawwii koo baay'ee galatoomii sagantaa san ani dhiise ati immoo gadda dhiisuu qabdaa ishiin haati ishee ana dura umurii koo dura kanaati ishee boqattee gadda haadhaan beekti ishiinis hagam akka nama dhukkubsu keessa baateetti dhukkubni kee kun sigaa haati kee amma haati koo amma haadha keetiin argine dhaabuu qabda jettee yeroo hundaa natti ka'aa turte umuriidhaan garuu xiqqoodha ana natti ka'aa turte hawwiyaatillee baay'ee galatoomii umuriin kee kana caalaa yeroo amma koo ta'u immoo egaa kana caalaa akka hojjettu abdii qaba beekumsaanis baay'een hundi keessanuu galatooma fayyaa ta'aa Dr. Dastaa obbo Dirribaa obsanaa obsitanii bakka nani yeroo koominiitii illee dippoozitii gochuu dadhabetti naa gootanii tajaajila koominiitii qobaa kongoonee gargaarsa keessanii dhuunfaa yeroo hundaa hagan dahee akka buleettiitti akka narraan hafnee galatooma. Marratti waa'ee gammachuu son dubbatu gammachuu hin beektanii egaa gammachuun aariis qabaa yeroo onnummaas qabaa waa'ee Oromoo kanarratti anuu kan hin beeku waan baay'ee kan maallaqa isaallee itti dhabee qabaa calqaba waliin sirba deemnaa isumatu mana daansii na barsiisee san booda garuu anatu isa fudhatee deema. Dirreen ijoollee wajjin akka turuu qabu nama taanee bahuu hin dandeenyu kan koo yeroon istirasii ta'u ani qoricha fudhadhu. Dhibee mataafis maaliif qoricha fudhadhu yoo sirbee narraa gala. Sababa madda jechuudha. Dhugaadha yeroo duraa xiqqoo ishee siyaasni keenya kun garagala sila otuma jennu immoo waa'ee siyaasaa kanatti walitti buunee kan silanni kaasee baay'ee ganu gargaara mana hin dhufaa akkuma kun gabaa deemtanii fast food piikii gootanii yeroo barbaadan isu nafsi isaa maalu kan hin kaasu barbaadu obbo Sisaa inni yaadachiise yeroon lubbuudhaan jiru innis akkasuma am 5 minute awayidha amma immoo gammachuuni akkasuma halkan illee bilbila koo ka'eetuma riba keessaa ka'eetuma egaa jettee moo gifti ka'eetuma deema nama akkasiis qabaachuun namni beekumsa siin qabaa karaatti nama gargaarus qabaa nama yaada poolitikaa ofiitiin duwwaa waliin deemu duukaa miti kan namni jiraatu osuma ilaalcha siyaasaas ilaalcha biraas waan hundaanuu garagara ta'anii bakka itti wal fayyaduu danda'an waliin jiraachuu danda'an wal fudhachuu danda'anii waliin deemaa jechuudha. Kanaaf obbo Gammachuu illee baay'ee galatoomii qixxeedhuma guddisaa jirtan ijoollee jalatoomaa bakka nan hin jirreetti ulfaadhootillee fayyaa waawwaxii miti inni egaa waan sana sinitti hima fayyisaa duraa nuti michuudha fayyisaa duraan Oromoodhas fayyisaa duraan Abaawoodhas amma fayyisaa daheeni na gaafachuu dide uftee marqaa nyaattu jedhan nyaadhu man ati Abaawoodhaan achirratti lakkee ati Abaawoodhaan lakki dhufee nyaadhu achinumoo hin hafne lakki Abaawoo kunis Abaawoodha otolas Ameerikaan dhufinis Abaawoodha ammas Abaawoodha Abaawoo ta'uun koo anaaf si gargaar hin baasu lakki numa walii wayyaa Oromummaa keenya laallee walitti deebi'u wayya eetuman sossobee ofitti deeffadhe jechuudha. Hiriyaa Dirree, Qilee, Taayyee, where is Nitsu? Nitsu የታለች? Nitsu's upstairs. ሻምበል ንጹህ ዋሚ ማለት ያ ንጹህ ሂሩት ዋሚ ምግቡን የሰራው
እና ንጹህና ታየ ባለቤቷ ነው። ያው እነሱን ያገናኘን የአሜሪካ ሩሜት ነው። እነሱም እኔ በዛ ሰዓት ልጅ የለኝም፣ እነሱ ልጆች አላቸው። ያው እንደ ሩሜት መጣ። ልጃቸው ነበረች ትንሽ ልጅ። አንድ ቤድሩም ያለ ነው። መታ ሁሌ እቃን ትደፋብኛለች። እኔ ደግሞ እሷን እቆጣለሁ፣ ንጹህ ደግሞ ታለቅሳለች። እንደዛው እንግዲህ ልጅ አለመኖሬና እኔ ሁሌ የተስተካከለ ነገር የጸዳ ነገር እንደዛ እንዲቀመጥ ነው የምፈልገው። ልጅ አለመኖሬንም ልምዱንም እንዳሌለኝ አውቃ ይመስለኛል። አኩርፋ አልቀረችም። ሁሌ ከኔ ጋር ናት። በጣም በስሟም በስራዋም ከሩሜት ደረጃ ደርሳ ከማልቀስ ያንን ትታ አይ ውስጥሽ አንቺ ንጹህ ነው እያለች አንቺ ስለማታውቂ ነው እያለች ብዙ ጊዜ ታልፈኛለች። ያው ዛሬ ደግሞ ሳላቅ ይሄን አይል ሰርፕራይዝ ኩክ በማድረጋችሁ ያው እጅሽ ይባረክ፣ ልጆችሽን እንደዚህ ይባርክልሽ። በጣም ደስ ብሎኛል። ሁለታችን ታየ ፊድሬን ሞ ያው የ7-11 የማታ ጓደኞች ናቸው። እነሱ ጋር ተዋወቃችሁ። ያው ሻምበልሲ የሮ ሁንዳ ሻምበል ሪያ ድሪባቲ የሮ ባያን ሂሮኒ ከኛ ባየዳ ባየስ ወሎን ተኡ ኢሩማ ከሰ ኮልፌ እንደርባል የሮ ባየታ ኢስ ነሞጅኒ ማሰው የሩቻ ሲንቀቡ ሻምበል ገሩ የሮ ሁንዳ waan hunda dhiisee hiraa dhugaa idda takka isa argine kan nu bira dhaabbatu xileen kan nu bira dhaabbatu ani hin beekamanni xileen as buleetu waan hojjetu jechaa bulanii innis akkasuma dhufe raayidinaa kenna shamballi immoo misirroona godhe luma gadee na naanneessa galatooma ulfaadha jaalalli keessan akkasuma waan hunduu dhumeteeti waan jechuun barbaadu xiqqoodha. Ronis deemee jira. Isinis turtaniirtu keeki ganas nyaatamuu qaba. Duraan dursee hundi keessanuu qophii kanarratti argamuu keessanii galatoomaa isin jedha. Qophii kana immoo kan qopheesse hawwii hedduu galatoomii. Waan baay'ee sarpiraayiz nu godhe galatoomii isin jedha. Sababni qophii kana gaafa shanaffaa keenya jedhame. Ani fi aadden kan jaalalaan wajjin turre waggaa 20 oli. Garuu kan cidha godhanne May 4, 2003 dha. Sanaaf guyyaa sana akka formaalii dookumentii keenya irras kan jiru isa waan ta'eef dhimma sana akka barsiisan malee miti jaalalaan sana dura argamtu. So fagoo deemnee dhufne biyyatti namni nu beeku Ramoon dubbateera. Gaafa biyya sana gaggeeffamu hoteela tokko Ramootu beekama. Isin beektanii mana bakka 6 kiiloo naannoo 6 kiiloo isin beektaa turani. Guyyaa lama hoteelli cufameeti hiriyoonni keenya mana cufanii jechuudha. Hoteela sana akka namni alaa seena godhaniiti itti sirbaa bulanii itti sirbaa oolanii gaafa achi gaggeeffamu minibaasii 4 moo 5 moo 6 gara booda gaafa deemu maaltu asii deemaa jedhamu. Jaalala Rabbi nu kenne namni jaalala jalqabuma nu kenne kana hundaaf waan galanni haa ga'u jenna. So gaafa achi dhufnu turaa isatu nu fuudhe. Akkitti turaa nu fuudhes nama ispoonsara nu godhamne turaatu nama tokko waan Oromoo gaa jennee achitti feestaa godhaa ture. Waan Oromoo gaa hin beeknu maqaasa Mahammad Abbaas jedhama. Innis galatoomuu qaba. Isatu Oromoodhaa jedheeti ispoonsara nu godhe. Yeroo sanatti ispoonsara nu godhe. Kunis ammoo kan gaafatee turaadha. Turaatis galatoomee. Egaa namni galatoofamuu qabu shaambal akkuma ati jettee illee gammeen kan gammee kophaa haasa'amee dhumu. It's a long story. Yoo barbaanne kan dhaabbatu akkasumas guyyaa ijoolleen keenyas second father isatu akkasii kan itti dubbisa innis. So kana egaa waggaa 15 kana keessa iyyuu dhugaa dubbachuudhaaf addeen xiyya beektu
nama beeku maal himatu warri ofii nu hin beektu already jaalala si beektu waan hundaa beektu walitti hin buune waan ani ishee himatu amala gaarii qabdi dandeettii gaarii qabdi hojii gaarii hojjetti bakka yeroo ishee birattis bakka oolmaatii hundattuu nama kabajaan jiraate maatii ishiitillee kabajjee nama jiraatte egaa ibtuu jette kana booda waan yeroonis deemeera kanaafuu ittuma fuufna akki sagantaa kanaa sila kana caalaa ture gidduutti immoo rakkoon tokko dhalate gaasanas jireenyi waluma keessa gaddis gammachuunis waluma keessa kanaaf waluma gammannuu gaddinuu gammaduun irra jira kanaaf akkasumaan jedha ulfaadhaa galatoomaa kanan maqaa keessatti hundinuu akka community kanaatitti nuti bakka hundaafuu walqixa community waldaa charchii adda addaatu jira charchii adda addaatti deemnee hirmaannaa bakka tokko yoo ta'e bakka hundatti deemnee maaliif akkuma namaatitti kabaja namaaf kabaja hawaasaaf waan qabnuufi kanaaf namni kabaja nuu qabaa galatoomaa jenna ulfaadhaa yaaddaa dhugaa yoo galtanis mana nagaatti karaa nagaa deemaa galaa kanuman jedha. Just gonna go see.